atummaan jaartitti jettoo dhugumaan niyyannaan inuma yaadin kana kaanu godhu mama bayaan akka yaa waa bayaan rekerraa godha waa yaadi fadi mee mata kaatu battu man deebisaa thank you Sabri Fernando Rey thank you Sabri mata kaatu battu ermado enough hai si voi dari wala sa Sabri thank you Sabri gira ini cuma tani dapat dari Oi teragagai aye falla babul ya boleh kira roba family lenkan di sini wala sa nisko gati ya da kaste Yoriddes dantaaki ani naman dhabu sina jaallatte jaalalli qabaan qabu. Taaptaa koppilinki godha. Yoo qabani qabu fa jaalalli. Nan achitti nan ta qodaattara yoo jette ta qodaattartu beekisamuu kan kee waa'ima sana yaada. Nin dhiisa yoo ta'e waa'im sana yaada. Eessa qabdare? Okay, meera raadii biyyaa sanirratti si deebisa. Sanirratti si dhaagaanas. Yoriddes dantaaki ani naman dhabu silaa na jaallatte jaalalli qabaan dhabu. Okay. Qabaan qabu. Taaptaa godhafame. Ati na jaalatte jee ayyoomi sitti boone suma harkachuudhaaf biqiltu hin qabu waan hin goone. Subhanallah fadda hin qabu waan hin goone. Wallaahi bucaa kana way yaa baabili bucaa kana jabeeffadha yaa. Amma afaan warratti hin deebi'e jechuudha. Ama family fi wala leesa ma isaani forras jela taw kana koy Asla wana ni jorra drabate jira beeki. Ya family ti leenke darbitani maalif nan gammachiiftani bakka bineensa silkii teessan keessatti qabatanii tatteessanii way gartee bineensa maa silkii keessa qabatanii tattaanii akka jechuute mala والله بابلي يا ربي جنا مرة نيجي يا الله ميتي هو في بقلتو إمبونين بونا كو مجاور رفرا ونين كو سيمالين فيتو كمبرا أيه ديكا تكنا خلنا يا أفسها تاب كودا فامي تاب كو بلينكي كودا Tiada ada taab goda nam shantami hoy jirtan taab goda rabbi yesus maalta tani family tiada way mujan najalatte je yona sitti bone rabbi khiyawa nagodu na fakata akantane way ya rab way samu ya family wala ilmu Kenna harka rabbii badhaasa koodanu asnaaf uumamuu kee bareen jiraam anu. Subhanallah waan ajaa'iba jette mamloota wallaahi waan ajaa'iba jette. Taaptaa godhaa faamilee please taaptaa naa godhaa gammee kootu bannaa kootu meeski kootu. Giftee Oromoo fa kanatti na baqattan mi koottaa mee gammee koo Egzaabeeriin kootu mee hannatti xararee bakka Egzaabeeriin. Way kootu habaa mallee kenni akkam fira qabu hin agarsiisi. What kind of bad energy? Okay, Nasir Abdi. In dubbisu waraloo namaadhaa tiyyaan deebisuuf bara as jalatti tiyyaan koomentii bara waraloo barreessan no tiyyaan deebisaa. Please. Bado sibira nama meeqa jira? Nama 156. Namni baaf 56 kanatti promote godhe kitaaba kee maqaa kan kee yoona maqaa kan keetiin namni 20 kitaaba yoo bite namni 20 yoo kitaaba bite maqaa kee irratti mata duree godheetiin bakka jiraattu waliin seenaa kee guutuu walaloo ajaa'ibaa kana ol kaayattuun hojjedhee si erga viidiyoo ajaa'iba godhe. Awo family kastaan bita yaa'u please nama 20 ettemi ol qabi kitaaba. Namni 20 haa bitu kitaaba namni 20 jechuudha
namni diddama kitaaba shanii ol kitaaba shanii ol namtu kitaaba shanii ol kitaabicha ol qabime kenoo leetoo jaami leetoo jaaya family kitaaba leetoo onoo eessa jira jechuu jiran Itoophiyaa jira Sabrina Itoophiyaa jira bakka isin jirtanitti erguun hin danda'a bakka isin jirtanitti erguu dandeessi deliveries gochuu ni dandeessi warri biyya jirtanis harkachuu ni dandeessanii bakka jirtanitti fageenya osoo isin hin daangeessine kitaabicha leetoo jaamu maqaa obbolee teenya walleessituu biqiltuu keessa yoo ta'u karaa keessa dubbistanii maqaa maal jettanii gisee barreessanii maqaa badhootiin kitaaba kanaa maqaa badhootiin kitaaba kanaa jettanii na barreessitan so namootni bitan kun guutuu lakkaa'eetiin maqaa badhoo kana yoo barbaade walaloo harmeessaa yoo barbaade walaloo biyyasaa yoo barbaade walaloo isaa yoo barbaade walaloo jaallee isaatiin hojjedhee akka ajaa'ibaa ergaaf akka ajaa'ibaatti viidiyoo bakka gaarii kwaalitii qabu hoteela dubbisanii takkara bida faarsan beeku na faarsiisa meeyaa'oo miqootu dha faarsitu walaloodhaan tolchitee bareechitee qarshii basadii qofa warri maqaa badhoo Itoophiyaa qarshii 300 qofa habba tokko erguun ni ta'a hiiqachuu jiran ni ta'ee warri kaayiroo jirtanii siduuna irraa fudhadhaa siduuna warri Awurooppaa jiru warri Awurooppaa jiru Adaamaa shooppii irraa fudhadhaa Paaris Adaamaa shooppii irraa family warri Minisootaa jirtan keessaa na dubbisaa lookeeshinii isinii Dubaayii jira jechuun jira warri Dubaayis ni jiran warri Dubaayii iddoo kana kitaabni ni ergama Dubaayitti ni ergama kitaabni walitti qabeetiin isiniif ergama Dubaayii jira Dubaayii ni jira Injiru Dubaayii injiru ammaaf dhumee jira ka Dubaayii jiru. Dubaayii jiru ammaaf dhumee jira jaanii iddoo jirtan bakka feetan jiraatan illee yeroo bittan maqaa badhootiin yaa bitaa family warroonni gama kiyyaan dheetanii bittan. Na kitaaba dubbisuun akka garaan keenya nyaata gisee nyaannu jiraachuudhaaf sooramuudhaaf nyaata barbaachisan gartee sammuu sooramuudhaaf kitaaba isii barbaachisa waan ta'eef jecha sammuu teessan sooraa. Warri bitachuuf yaada qabdanis galatoomaadha warri kaanis itti yaada. Maqaa badhootiin jaa bitaadha. Anis walalee isaan isin itoo danda'an naaf walaleeffamuuf deema waan ta'eef. Kwaatar ni jira? Injiru erguu hin danda'a. Biyya kana keessaa biyya Ameerikaadhaa fi Ameerikaa keessaa Minisootaa Kaayiroo keessaa Siduunaa bira jiru. Siduunaa ni beektan jedheetiin yaada. Warri Duubaayin siniifiin ergaa kanarraan kaafee Paarisii Adaamaa shooppii jira. Sanarraa kaafee biyyoota biraa hin jiru. Warri Finfinnee keessa jirtan. Biqiltuu keessaan dubbisuu ni dandeessi. Warri Harar jirtan ijoollee hedduun asii achi gidduu deddeebi'anii jira waan ta'eef guyyaa tokkotti iyyuu san dhaqqabuu danda'a. Bikka feetan jiraatanillee faamilii amma asirratti biyyoota garaagaraa Suudii Yaman fa'aa jechuu jiran sii galee biyya feetan jiraatanillee isin keessumaan itti barreessaatii biyya jiraatanii fi eenyurraan akka barreessaa. Callaa abdiin kutu baay'ee ta'u waggaa meeqa guutuun bitaa jedhee kadhachaa jira kitaaba 700 mana keessa jira sappoortii na tolchaa faamilii ni gartanii walaloo koyyee jaallattanii silaa faamilii nama sappoortii na tolchuu qabaadhee silaa akka gaariitti meeshaa guutuu qabaadhee barreessuudhaaf kompiitara gahaa qabaadhee aniin guyyaatti kitaaba tokko niin barreessa guyyaatti. Aboo zabaninis nama isin warran taane biraadhaa sappoortii godhan. Kutu abdii lafan deemu hundumaatti carraan argadhe hundumaatti niin dubbadha. Dubbadhu. Keessaanis dubbisnee jechuu jiranii. Amma yaa abdiin kutiin warroonni addunyaa kana irratti dhiibbaa uumanii addunyaa jijjiiran hundi isaaniidha baagiraawundi isaanii yoo ilaalame warrootuma akka keetii kana. Inumaayyuu badhoon illee jallaan illee viidiyoo na waraabaa na ergaa Egzaabeeriin kitaaba bitaa akka jedhu warri Kaayiroo jirtan Siduunaa irraa fuudhaatiif viidiyoo hojjedhaa na ergaa walitti qabeetiin gadhiisa. Siif hojjenna. Walloo kamisa warroonni biyya jirtan inumaa qal'aadhaa war salphaadha isiniif keessaan dubbisaatii qunnamaa isiniif fiddi. Taaptaabii godha. Hundi keessan andi akkamittiin gibaappii godha. Kaayyoo kootu. Oromiyaa welcome. Family bitaa kitaaba kana qarshii 300 qofa. 300 qofa Egzaabeeriin. Yaadame waa'ee kitaaba kana edda naasoo jalqabee waggaa 3 guutuu laayivii kana irratti TikTok kana irratti numaan odeessa guyyaa kanaa dhiisuu argitanii beektanii Oromiyaa koo welcome. Anaa dhiisuu argitanii beektanii. Inni uffine dhugaa rabbi garuu haga kana keessaa kitaabni 100 mana keessa jira. Kitaaba 8 ture ijoollee Harargeedhaa fi ijoollee Harargee warra biyya biraa jiranii nama 3 qobaatitti fi akkasumas immoo ijoolleen biroollee gariin kitaaba 20 gariin 10 kitaaba 16 kitaaba 50 bituudhaan kitaaba 100 akka bitanii jiran. Kitaabni 100 mana jira jechuudha. Ati DM hanqee amma amma chiin koodishi.